Ashama arkabone assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh jira jirtani liiviran ture networkin dadhabuudhaan nama muraa ture asumaan isiniif ibsa waan achirratti raafe iccitiilee dubartoota irra gahaa jiru kan viidiyoo jaraa warra qabaman harkarraa argannee fi akkasuma duraanis nuti waldeenitti godaan seeraan alaatti daldala nama bara sadii dura waan kana barree hoosha qaxaabir irratti warra maqaa dallaalaatiin deemu irratti waan isaan godhan iccitiin kun nu bahee nuti jala qorannee bilbila isaaniitti fuunee keessatti arginee jirra jechuudha dhugoomsuudha. Kun akka isaan godhaa jiran dubartoota yeroo dhufan fuudhanii shamarran kana huccuu irraa yaasanii gidaara qabachiisanii yeroo gidaara qabachiisan booda suuraa isaanii fuula duraa fi dura duubaanis kaasan qullaa yeroo kaasan san booda dubartiilee qaama qabdu fuula qabdu kophaa keessaa baasanii yeruma san irraa kaasanii shiita kannanii fi dhiqadhaa jedhanii uffachiisanii kophaa baafatan. Maaliif kophaa gaafatanii ani isiniif himuu barbaadu? Maallaqaas ni buufti. Buufanni qaama siidaatii sirraan hafu jechuudha barbaadeeti kana kophaa keessaa baasan. Kuni dura dhala namaatiif naasuu dhabuu dhala namaa adda baasuu jechuudha. Qaamuma isaaniitiin bifa isaaniitiin. Lamada warroota qaamni isaanii itti gaariin ta'in warra ittiin dhagahamin warra fuulli isaanii ittiin tolin fuudhanii yeruma san irraa kaasanii bishaan soogiddaa osoo irraa hin dhiine akkasumatti kophaa baasanii jiran. Kana ragaa guutuudhaan intarvii goone shamarranis ni qabna jechuu barbaadeeti. Hojiidhaan itti dhaqqabne maas waan kana. Yeroo achirraa kaasan san warra isaaniif hin ta'in san ulee fi miidhaan adda addaa yeruma san irraa kaasee isaan beelessuu fi dadhabsiisuu irratti deeman. Haga danda'an tumanii ta duute keessaa duutee firraa awwaalanii tan hafte achi booda maallaqaas eega buufte booda kara Saudi Arabiyaa argatan. Yoo hayyaman keessatti gammoojjii keessatti dallaalaa fi magaalaa sanaatiif magaalaa gurguddoo keessatti gurguran jechuudha. Ijoollee tana viidiyoo irraa maranii jiran. Yoo isin nu himattan, yoo isin akkana taatan nuti viidiyoo teessan gadhiifna jechuudhaan isaan doorsisan jechuudha. Amma dheengadda tarkaanfii karaa hooshaa abyan akkasumatti ahwarii irratti fuudhamtee fi akkasuma shabawaa keessa fudhatamaa jiru kana keessa ijoolleedhaas akkanumatti nuti bara afur dura iccitii kana waan qabnuuf jecha ijoollee dheengaddaa tanarrattis bilbila isaanii kan dallaalota irraa fuudhame keessa wahuma san fakkaatu argan. Iccitiin shamarran bara hanga lubbuun jirtu dallaalaaf akka dalaytu taasise sanirraa kaasaniitti warra isaaniif hin tolinsan kara dalagaa garagaraatti ergatanii gabra godhatan. Bara shanii ol bara jahaas bara kudhaniis isaaniif daleetti. Hanga yookaan maraattee warra isaanii dubbisuu hin dandeessu bilbilli isii harkan seenu doorsisaadhaa jira yoo ati dubbatte akkanas goona jechuudhaaf waan lafaa baallama waliin qabaniif jecha akkas godhaa jiran. Yeroo ammaa kana namootan isaan akkas godhu kan waliin gurguruus magaalaa sanaa keessattis akkasumatti riyaadii fi waadiilee dammaa fi naannoo garagaraa keessattis naasu malitti shamarran akkasii miidhamaa jiran. Warroowwan fuula qaban sanoo tokkoffaadhaan gudeedaman gudeeddaa takka illee nu jalaan baatu takka maleedha shamarran keenya maqaa balleessuun barbaannu warri namoota akkasii harka mudatan hundi isaaniitu miidhaa waa hundaatiin argamaa jiran jechuudha. Namni waan kanaaf hin saaxilamin hin jiru. Abbaan ifim hin jiru kan rabbi irraa hambise waan ta'eef ammoo nuti iccitii bilbila dallaalaa keessaa arganneen miidhaan maaltu nama himata wallaalchise dila jennu maaliif namni kun eega asirrallee deeme maaliif hin dubbanne rakkoo isarra geesse wanni jennuuf waan duraan deebisaa isaanii dhabne deebisaa isaanirraa arganne jechuudha. Kanaaf dhaamsi qaji. Warroottan dhiiraas ta'e shamarranis ta'e warroottan dallaalaa rakkatanii jirtan hattoota sanii hin sodaatinaa. Wanni saalaan dhufte saala fixatte jette Oromoon. Mana murtiitti jala dhiyaata. Gochi isaan godhan gochi dhala namaa dabranii keessattuu shamarree obboleettii isaanii ta'a afaan Oromoodhaa haasoytu afaan Oromootiin MP3tti banatanii miidhaa jiran. Talafarrattis gaa'ilattis miidhamtee jaalalaan ni miidhan qaama siidhaa dalaysiifatanii ni miidhan xiinsammuu umrii siidhaa akka waan isin gabrummaa tolfamteetti. Akka waan shamarreen lama shamarree 10 harkannaan gamoo jaareetti finfinneetti magaalota keessatti dachii liqitti barbaaddachuu eegala. Shamarran 5 fi 6 isa harka seenaan inni murtaa'a. Umrii guutuu dalaysiifachuu barbaada waan ta'eef gumaan isaarraan dhumu. Osoo nyaachise osoo obaaselleedha galata qaba ture. Dhiiga laguudhaa isii akkatti dhiqattu hin beekne ta'uun jijjiirran. Miidhaa hirriba dhabuutii fi sammuun dhalaadhaa hanqa dhiirallee obsata hin qabne miidhaa xiinsammuudhaatiin dhalaa dubartii hunda maraachanii maraattu dubartiillee nu baay'isan. Maraattuun dubartiidhaa Saudi Arabiyaa fi Yaman keessaas baay'attee jirti. Gaafa duratti takkallee maraataa dhiiraallee hin agarre maraattuu dubartiillee hin agarre ture. Kun hundinuu kan isaan irraa ka'e. Kanaaf wanni nuti godhuu qabnu iccitiilee kana guutuu isaanii dubartii qaama saala isaanii hanga keessa laaluudha barbaaduuf addaan qabe harka keetiin jedhanii kan qaama gubbaadhaa
isaaniif gahuu dadhabee qaama salasii keessa akka doktoraatti keessa dambanii jedhanii nuti viidiyoo qabna. Viidiyoo qabna jechuudha. Intala dubaraa dhallee qabna waliis hin dhalanne dubartii nu dhaleesse. Gar tokko nuti saba tokko afaan nama keenyaas xiqqeessuu fi if xiqqeessuu barbaannu sanarratti. Waan miidiyaa irra gadhiisuu taati miti. Ammoo qabatamaan viidiyoo sanis qabatamaan qabna jechuudha. Loqoduma ilma biyya siitiin tahe wanni sun irra guddaan isaa. Yoo laaltu loqoda ka walloo loqoduma wallootiin kan harar loqoduma harariin ka arsii loqoduma arsiitiin kaan inuu kutaalee biraa fa'aa akka alagatti numaahuu akka alagatti itti fayyadaman fakkaataa wanni sun. Kanaaf obboleen keenya dhaamsa kana waliin geenyee abbootiin sagalee qabduu fi warra sagalee qabu bira hundaan geenyee lafarrattis waan jiru nama hubachiifnee dhalatee nyaata damachiifnuun dhaamsa kiyya. Waan itti aanuus nuti dallaalonni kuma gubachaa jiranitti namni badduuf tokkolleen hin jiru bakka rakkatti jalaan hafu. Faana dhooynee isaan adabaa jirra jechuudha. Kanaaf namoota waliin kaanee soba gandummaa fi gosummaadhaa siyaasaadhaan uka wal kaachuu dhiifnee dhugumaa yoo irratti tarkaanfannee eeruu walii kennine wanni hin banne tokkolleen hin jiru. Kanaafuu jajjabaadhaan isiniin jaa ani Anas Sheekaatii hoogganaa waldaa ittisa godaansa seeraan alaa fi daldala namaati. Qoricha budaadhaa yookaan qoricha yakkamtootaa qoricha baalagummaati. Nagatti.